Kanaaf amma Tigreenis isa eenyummaan jalaa dhahame kana fudhachuudhaaf kiyyadee claim godha. Amaarris isa eenyummaan isaa jalaa dhahame kana fudhachuudhaaf kiyyadee claim godha. Raayyaan garuu abbaa qaba. Still wanni beekamu qabu raayyaan raayyuma. Raayyaan raayyuma. Isaanuu hin jedhu kana raayyaan raayyuma. Tigrees miti. Raayyaan raayyuma. Raayyaan immoo hiika maalii akka qabu eenyu akka ta'e nuti sin beekna raayyaan isin beeka. Karaayyaa gaafachuu qabu Oromoodhaan. Tigreenis homaarraan qabu, Amaarris homaarraan qabu. Raayyaan kan abbaa Oromooti. Raayyaan warra hangafa mataa yayyaba shananii Oromoo keessaas tokko. Maqumti isaaniitu raayya fasabuu jedhama. Warri walloo jiran kun. Kanaaf kan san gaafachuu qabu Oromoodha. Ammas warri harki sin ga'u, warri humnatti qabdan raayyaa jarri lamaan gaafatu kana gidduudha. Raayyaa gaafadhaa fuudhaa hin jedhan ammaayyuu. Ammaayyuu. Kanaaf qabsoon Oromoo kun jalqabatti gudeebinu waan akkanaa kanarraa ka'e. Maalinni kan jedhamaati ture. Gara bahaa kana gudeemne lafa ituun banaa lafa sikkoo mandoo kana Oromoo bakka lamatti baasan Oromuudha jalqaba jechuudha. Amma lafa ituun banaa keessatti Oromoodhaanii ka magaala jiruun Islaama jedhaniitti ka baadiyyaa jiruun qottuu jedhaniin. Kanaaf namni ogaa diffaayin of godhu ani qottuudhaan Islaama jedha malee ani Oromoodhaan jedhu. Bat jarri kun lamaan iyyuu Oromoodha. Sikkoo mandoo oggoo deemtanii ka magaala jiruun Islaama ka baadiyyaa jiruun gaallaa jedhaniin. Namni akka kanatti diffaayin of godha. Gara lafa macaatuu lama kan oggoo dhuftan qoqqooddiin kun surumaayyuu bal'atee bakka sadiitti addaan ba'a. Ka magaala jiru ka barate yoo ta'e Amaara jedhama. Ka magaala jiru ta'e kan hin baranne garuu afaan Amaaraa dubbata yoo ta'e Kiristaana jedhama. Kan hin baranne ka magaala hin dhufne ka baadiyyaa yoo jiraatu ta'e immoo gaallaa jedhama. Oromoo wanni jedhamu guutumaan guututti harka keessaa fudhatamee deeme jechuudha. Qabsoon bu'uuraa, qabsoon Oromoo, qabsoon adda bilisummaa Oromoo inni jalqabaa Oromoodhuma ani Oromoodha jedhii. Ati saba biraatii miti, ati gaallaa miti, ati qottuu miti, ati Islaama miti. Ani Oromoodha jedhi kan jedhu irra ture. Achi kaa qabsoon Oromoo. Qabsoo kana akka namoonni har'atti qoosan, akka namoonni xixiqqoon har'a kaanii afaan itti taqatan kan odoon taane namoonni har'a baay'isoo adda bilisummaa Oromoo arrabsuudhaaf har'a dhedheeratan kun hundumtuyyuu odoo adda bilisummaa Oromoo hin jiru ta'e sabummaan isaanii kabira, amantaan isaanii kabira, biyyi isaanii kabira jedhama ture. Forzaata maataa har'aayyuu warra adda bilisummaa Oromootti afaan haqatan kuni baay'een isaanii har'umaayyuu Oromoo ta'anii afaan Oromoo hin danda'an. Har'umaayyuu gaazexeessitoota dabalatee. Ofiillee yoo danda'an ijoolleen isaanii afaan Oromoo hin dandeessu. Yoo ijoolleen illee tarii kan dandeessu ta'e haati warra afaan hin danda'an. Namoota akkanatti adda bilisummaa Oromoo arrabsuu barbaada. Addi bilisummaa Oromoo Oromoodhaaf wabii jireenyatti baay'isoo. Wabii jireenyaa oguu jennu rabbitti aanee saba kana akka sabaatitti kan tikse Proogiraamii adda bilisummaa Oromooti. Kana yoo wallaalan qofa waakkachuu danda'u. Nama hin beekne qofa, nama wallaalaa qofa akkana waakkata. Addi bilisummaa Oromoo bakka bakkatti qoodamee ture sana walitti sassaabee maqaan keessan Oromoodha hin jechisiisne yoo ta'e. Keessattuu bara duula Jeneraal Taaddasaa Birruu kanarratti bobba'ee eegale jalqabee hanga har'aatitti kana hin jechisiisne yoo ta'e dhugumaan asoobaadha. Proogiraamii keenya ilaaluun hin danda'ama. Uummanni sun eessaa ka'e akkas ga'e ilaaluun hin danda'ama. Waan amma dubbadhe kun seenaa keessatti riikardi ta'ee waan jiru. Namni kana waakkatu. Nama aannan adii miti waakkatu. Yoo wallaalaa ta'e immoo itti murteessinu. Wallaalaa cabbaa yoo ta'e itti murteessinu. Dhugaan jiru garuu kana. Ka'umsi isaa achirraa ka'a. Egaa kana saba kana egaa akkanatti qoodanii keessattuu bara Jeneraal Taaddasaa Birruu galamsootti hidhaa geessaa ture jalqabee hanga proogiraamiin adda bilisummaa Oromoo bocamee gadi bahee kanarratti bobba'utti saniin booddees seenaa keessatti egaa saba kana barsiisanii akkanatti deebisanii maalitti dhufame? Hayi. Egaa immoo kana ta'e jedhan egaa isin Oromoo dhattanii immoo recognize of gootanii biyyi keessan asii biteedha namammoo. Diidaa baqattanii dhuftanii so warra diidaa baqatee dhufe kana warra diidaa nutti dhufe kana biyya kana baasuu qabna.
Barruuwwan akka Dirsaana Raagu'eel jedhama. Fikkaaree Iyyasuus, Raa'ii Maariyaam. Barruuwwan akkanaa kun hundumtuu har'a waan akka qabatanii jiran laaluun ni danda'ama. Akka Dirsaana Raagu'eel jedhutti jechuudha bara Oromoon biyya kana keessa bara 1802 jalqabee bada jedhamee eegamaa ture. Nuti itti baay'een hin badne. Biyyi keessan asii miti kan jedhu sana seenessa sobaa san dhugoomsuudhaaf barruu kana barreessan. Garuu immoo riyaalitii isaa hoolaalle. Oromoon akka Oromootitti akka sabaatitti gaanfa baha Afrikaa kana keessa jiraachuu kan jalqabe waggaa 1416 irraati. Kun immoo kaalaandariin keenya hin himu. Ka dhufe eenyu? Yoo jenne sanyiin Habashaa jedhamu kuni dhaloota Kiristoos dura bara 500 hanga 250 gidduutti Yemen as jahan diqaalaadha. Agaaziyaanii fi Habashaatti jedhamu. Gosa kana lamaantu dhufe. Kaan isaanii amma warri Habashaatiif Agaaziyaaniin ala jiran ana identitii Amaaraa ofii Tigreetiin ofii himan kuni baay'inaan yookiin saba Oromoof wallaale yookiin Qimaantoof wallaale yookiin Aagaw Awwii of wallaale yookiin Himraa of wallaale yookiin Himxaangoo of wallaale Wayixoo of wallaale kanatu Amaara dhee ofii malee akka sabaatitti jarri kun hin jiran. Sabaa miti baay'ee. Isaan uummata malee saba ta'uu hin danda'an. Rakkoo guddaan maalinni bara 1992-93 waggaa sirna federaalizimii kana tuman sabuma lafarra hin jirre kana mallas fideetoo naannootti kenne. Naannoo Amaaraa jedhe. Naannoon Amaaraa hin jiru baay'ee. Akka waliigalaatitti naannoo sabaa fi saboota kaabaati kan jedhamu qabu. Garuu maalinni political balaansii Oromoodhaaf Amaara gidduutti fiduudhaaf hoggaa Oromootti nyaaruu barbaade Amaara asiin goobsuudhaaf hoggaa Amaaraatti nyaaruu barbaade asiin Oromoo goobsuudhaaf saba godhee gadi baase. Fakkeenyaaf joogiraafiidhaanis aadaadhaanis homaanuu walloon Amaara keessatti lakkaa'amuu qabu. Waliin fakkaatan aadaan waliin fakkaatu sabni waliin fakkaatu joogiraafii waliin fakkaatu homaanuyyuu bara dargiituyyuu walloon Naawusaa Awraajjaa jedhama. Afaarii walitti waamama ture. No reason walloon gara Amaaraatti lakkaa'amuudhaaf. Amaara immoo naannoo gochuudhaaf Qimaanteessa dhoksanii, Himxaangeessa dhoksanii, Himraa eessa dhoksanii, Awwii eessa dhoksanii walumaa galatti sanyii Aagaaw jedhamu kana eessa godhaniitti naannoo Amaaraa kennaniidha. Gondaroo fudhatte hamma dhufee Guzaraa ga'utti lafti kan Qimaanti. Silaa Qimaantii kan ittiin beekamu qabu. Dhuftanii giddugaleessa amma Gojjaam kana keessa jechuudha. Aanaan ilmaan Dheensaa jedhamu jira. Yookiin ilmaan Dheensaa kan jedhamu. Hamma sanitti kan irra raatu Awwiidha. Isaan duuba Oromoota Maccaatti keessa raata. Naannoo Dabra Maarqos kana qollaa dabbaa gara laga Mormor yookiin Abbayyaa kana kan jiraatu immoo gosa Maccaatti warra Takla Yesuus Waaqjiraatti keessa raata. Karaa Dambiyaa hodhantan warra Maaroo Abbaa Qammas keessa raata. Oromoota Walloo Booranaa Ciccaanii too. Kun odoo jiru haqa kana dhoksanii irra ta'aniit naannoodhaan ofitti hundeessanii dubbiin irraa kun ilaalate jechuudha. So qabsoon Oromoo amma garamitti deemaa jechuudha. Gara eenyummaa mirkaneessuutti irraa ka'eet gara mirga hiree ofii murteeffachuutti siqaatii jira. Namoonni baay'een mirga hiree ofii murteeffachuu hoggaa jetteen biyya fottooksuu malee fottoksuun hin danda'ama. Ammallee taanaan. Gaaffii kanatti hin deebina dhimmoota hiree murteeffannaa wajjin wal qabatu gara boodaatti itti deebina. Amma bu'uurarraa qabsoon Oromoo kun bakka inni irraa ka'ee dhimmoota eenyummaa wajjin wal qabatu akka ta'e kaaste sadarkaa amma jiru kanatti maalti argameera qabsoo gaggeeffamaa ture kana keessa bu'aaleen argaman kan lakkaa'amuu danda'an kan immoo ifa ta'uu danda'an maaltu jira gabaabinaan? Adeemsa adda bilisummaa Oromoo bara 40 kana keessatti deeme keessatti waan karoorfannee ta'uu qaba jennee yaannu keessa waan akka Oromootti yaadamu keessa almost 180 ol achiif gooneerra. Ammas irra deddeebi'ee waan nani jedhu karoorri adda bilisummaa Oromoo dirqama 4 kiiloo taa'uu miti. Oromoon gomsuudha. Oromoon political power qabachuu qofa immoo miti.
Oromoon abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu, nagaan bahee galuu, siyaasa ofiit irratti ajajuu, dinagdee ofiit irratti ajajuu yoo danda'e adda bilisummaa Oromoo, hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo dirqama 4 kiiloo teenya jedhanii kileemiin godhan. Amma Oromoon aanga'eera jechuun danda'ama maaree Oromoo? Engeenye Oromoon hin aangoomne ganaadha. Waan baay'eetu nama fammayyuu. Garuu maaliin as keessatti fakkeenyaaf political boundary uumeera adda bilisummaa Oromoo. Oromiyaa waan jedhamu uumeera. Sanaan dura qabsootti gaafa galamu dhaabbileen akka adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti bilisummaa sabaatiif dhaabbatan baay'eetu jiru. Bara san keessa TPLF akka dhaaba sabaatitti yoo fudhanne ilaalle zeeroo irraan jalqabne TPLF. EPLF zeeroo irraan jalqabne. Minimum sadarkaa awraajjaa bara san jedhamutitti awraajjaan Eertiraa jedhamtu jirti. EPLF gaafa qabsootti galu. Uummata awraajjaa san keessaa jiru dammaffateet qabsootti gale. Minimum sadarkaa awraajjaa jedhamuun Tigreen jira bara san. Hoggaa TPLF qabsootti galu. Kanaaf saba sana achi keessaa dammaffatee qabsootti gale. Adda bilisummaa Oromoo fudhatte garuu Oromoon jedhamu bara sanatti hin turre. Acuucaa hamaatu ture baay'isoo. Akkuma biyya kanaatitti sabni acuucame jedhamu baay'isoo saba Oromooti. Itoophiyaan Oromoo acuucuu irratti hundoofte ofumaafuu. Structuring isaa top downidha. Akkatti biyyi kun empire kun ijaaramte. Kanaaf wanni guddaan isaa eenyummaa Oromoo haguuguu, eenyummaa Oromoo balleessuu irratti hundoofte waan ta'eef badii kana jalaa baasetti konseptii Oromiyaa uume, daangaa Oromiyaa tolchee, alaabaa ittiin qabsaan tolchee, sagantaa ittiin qabsaan tolchee, afaan Oromoo saba kana gidduutti jechuudha hanga walii galuun dadhabamurra gahamee ture baay'isoo. Amma adda bilisummaa Oromoo dhufee qubeedhaan barnoonni akka eegalamu godhutti Oromoodhuma taatee afaan Oromootiin hanga walii galuu dadhabuutirra gahamee ture. Dhugaa dubban. Turtii waggaa 20 keessatti garuu jechuudha jecha tokkoon jecha wal fakkaatuun, caasluga wal fakkaatuun, dubbii wal fakkaatuun, diyaaleektii wal fakkaatuun laban akka walii galu kan godhe adda bilisummaa Oromooti. Pirogiraamoota inni ittiin deemu keessaa kan inni nama maqaadha kun gurguddaadha. Akka biyya kanaatitti wanti irratti waliin galamne immoo hedduutu jira. Alaabaa biyya kanaa irratti waliin gallu fakkeenyaaf. Daangaan magaalota wal qabate irratti waliin gallu fakkeenyaaf. Afaan ittiin dubbatamu irratti waliin gallu fakkeenyaaf. Akka biyya kanaatitti jechuudha. So amma adda bilisummaa Oromoo wantoota gochuu qabu keessaa 80 godhe kan isin jedhu wantoota primary fakkaatan ka jalqabarra dhufuu danda'an baay'ee isaa akka Oromootitti Oromoodhaaf sirreessara. 4 kiiloo gaameera, political poweriin qabameera, economic power of harkaa qabnaa kan jedhu ammayyuu ganaadha. Parsantii 20 kun immoo isaani. Amma yeroo baay'ee gaaffiin yaanni gama adda bilisummaa Oromoo irraa darbee hoogganoota dhaabichaa illee kan dhagahamu fi namoota qabsaa'ota ta'an irraa kan dhagahamu kaayyoon adda bilisummaa Oromoo aangoo qabachuutu hin taane Oromoo aangomsuudha yeroo jedhan jira. Fakkeenyaaf Oromoon nama miliyoona 50-60 ta'u sanaa olu ta'uu danda'a akkasitti tilmaamama. Tilmaama lakkoofsi qabatamaan hin jiru. Uummata aangomsuu yeroo jedhamu kana aangoof hin qabsoofne erga jedhame paartii siyaasaa ijaaranii sochii siyaasaa geggeessuun maaliif barbaachisee kan jedhu gaaffiin jiraachuu danda'a. Isa kanaafi Oromoo aangomsuudha malee ofii keenya aangoo qabachuu miti yookiin immoo abaawoon aangoo qabachuutu hin taane Oromoon akka aangoo qabaatu gochuudha. Utuu addi bilisummaa Oromoo qabsoo uummata kanaaf waan gaarii hojjeta yookiin waan gaarii yaada, waan gaarii godhaaf yoo ta'e utuu aangoo hin qabaatiin maal gochuu danda'a? Isa kana waan ifa ta'u tokko Oromoo aangomsuu fi aangoo qabachuu fi miti qabsoon keenya kan jedhu kana waan ifa nu gochuu dandeessu. Baay'ee gaariidha. Akka dhaabatitti dhaabni tokko hogguu qabsaa'ee injifate aangootti numa dhufa beekamaadha. Akka namaatitti garuu adda bilisummaa Oromoo keessaa aangoo qabachuudhaaf kan qabsaa'u hin jiru. Yoo aangoo qabachuu barbaachise adda bilisummaa Oromoo keessaa har'aa yoo dhatte aangoo sii kennama. Isuma ammaatiyyuu. Praaktikaalii immoo namoonni adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'anii aangoo qabatan baay'eedha beeknas. Mul'achaas immoo jira. Kanaa miti kaayyoossaa jechuudha walumaa galatti.
akka sabaatitti saba kanaaf waan barbaachisu gochaati. Sabni kuni hoggaa bakka barbaachisu ga'e adda bilisummaa Oromoo aanga'e jedhama. Hoggaa wanti saba kanaa deebi'e, hoggaa wanti saba kanaa bilchaate, hoggaa firii isaa nyaachuu jalqabe adda bilisummaa Oromoo aanga'e jedhama. Dhuunfaadhaan garuu namni tokko iyyuu aangoodhaaf hin deemu. Dhuunfaadha. Bara jireenya seenaa biyya kanaa keessatti yeroon itti Oromoon aangoorra dhabame hin jiru. Garuu pirogiraamiin isaa kan Oromooti miti. Oromoo ta'eeti miti kan aangoorra bahu. Sirna san ta'e aangoorra baha. Fakkeenyaaf jaarraawwan 17, 18, 19, 20 warra kanaan dura darban keessatti namoota jajjaboo jedhaman kan siyaasa biyyattii keessatti maqaa qaban baay'eetu dhufee darbe. Namoota akka Azaash Xinnoo fa'aa olaalte, namoota akka Tulluu fa'aa olaalte. Shashtoo Tulluu Shashandee kan jedhame jechuudha bara Limna Dingil. Armii jeneraalisaa yookiin immoo jeneraal waraanasaa Tulluu jedhama ture. Namoota akka Alulaa Abbaa Naggaa kana fa'aa ilaale. Alulaa Abbaa Naggaa baay'isoo Abbaan Naggaa maqaa farda isaati. Namichi Oromoodha. Achumaa dhuftee isaa hoo fudhattee ilaalte bara dargii keessa jechuudha. Namoonni aangoo gurguddaa jedhaman akka jeneraal Marid Nugusee fa'aa fudhatte. Mangistuu Hayilamaariyaam mataa isaa fudhatte. Mangistuu Hayilamaariyaam Waldee Ayyaanaa fudhatte Oromootuma jarri kuni. Garuu dhiigni Oromoo haa ta'u malee sagantaan isaanii kan Oromummaatii miti. Of keessaan qabu waan sana. Haayila Sillaasee yoo fudhatte mataan isaa Tafarii Makonnin guddisaa warra Doobbaa kinoo asuma warra Abbichuu kana gostisaa. As gara Dabra Biraan deeman kanarra jechuudha. Jarreen kuni akka Oromootti Oromoodha. Yeroo tokko Jeneraal Taaddasaa Birruutiin ogguu laban sana Jeneraal Taaddasaa Birruu kophaatti waamete Haayila Sillaaseen. Minnoo gaallanta bichaa naandee enyaamikkoo jedheetti dubbate mana keessatti jechuudha kophaatti. Ifatti hoggaa gadi bahee garuu dubbatu. Kana jechuun maal jechuudha? Sammuunsaa akkatti proogiraamdi ta'e sammuu Oromootiin miti. Dhiigni Oromoo ta'u malee. Kana jechuudhaaf ammas sirna kana keessa guutanii Oromoo baay'een guutaniiru. Proogiraamii Oromoo hojjechaa jiruudha amma gaaffii guddaan. Akka Oromoon barbaadu san gochaa jiruudha. Yeroo baay'ee wanni Oromoodhaan jedhamu tokko hin jira. Oromoon kun danda'aadha, hammataadha jedhu. Ani sanatti namanu. Oromoon danda'aa ta'uu hin qabu, hammataa ta'uu hin qabu. Hammaataa ta'uu qaba Oromoon amma. Hammataa ta'uunsaa waan baay'eetti fide. Waan baay'ee harkaa dha'e. Amma immoo hammaataa ta'e yaaluutu irra raata. Oromoon ikonoomikaalii waayizii ta'uutu irra qabeenya isaa qabatee kan irratti nama kaan jibbu ta'uutu irra raata. Kan irratti nama kaan jaalatu miti. Kan irratti nama kaan jibbu. Seenaan biyya addunyaa kana nutti hima baay'isoo. Warra qabatee irratti nama jibbetu kan isaatti nafi. Sabboonummaan Oromoo ammallee irra deebi'ee dagaaguu qaba. Ammallee irra deebi'ee asirratti wayiin kaasayyuu. Biyya lafaa kanarratti sirnoonni chaaleenjii adda addaa keessa darban baay'eetu dhufanii darban isaan. Sabboonummaan garuu chaaleenjii adda addaa keessa dhufee sirmaayyuu lataatii dhufee inni immoo lataatii ammayyuu jijjibaachaa jira sabboonummaan baay'isoo akka addunyaatitti. Fakkeenyaaf Making American Great kan jedhu kan Trump kun sabboonummaadha baraan. Sabboonummaa Ameerikummaatiin. Brexit British maaliif tokkummaa Awurooppaa keessaa bahan sabboonummaadha bara. Sabboonummaa Great Britain santuutti dhagahame achi keessaa bahan. Sabboonummaan biyya Ireland, sabboonummaan biyya Scottish, sabboonummaan biyya Wales, sabboonummaan Basque kan Spain keessaa kun, sabboonummaan Jarmiin jettaa dhufteet sabboonummaa Oromoo jetta. Sabboonummaan kun immoo maal of keessaa qaba? Kan kee sirriitti jaalachuu, waa'ee kee sirriitti jaalachuu, kan kee sirriitti jaalatta jechuun kan namaa hin jibbitaa miti. Keetii irratti garuu nama jibbita jechuudha. Waan akkanaa qabaachuu qaba Oromoon. Hammataadha kan jedhu kuni xiinsammuu ittiin saba kana goomsanii baay'isoo. Hammataa miti amma hammaataa ta'utu irra raata. Kan namaan tuqin malee keetii irratti baay'ee hammaattee jabaachuu qabda. Hayyee gaaffii kan itti aanutti haa dabarruuti. Waan Oromoo fi Itoophiyaa kana gidduutu jira. Oromoon Itoophiyaa haala kamiin ilaalaa kan jedhu akka gaaffiitti qabannee
waan seenaa wajjin wal qabatu haala ittiin Itoophiyaa fi Oromoon wal ilaalan Itoophiyaanis akkatti Oromoo ilaaltu Oromoonis akkatti Itoophiyaa ilaalu waan seenaa wajjin wal qabatuu fi amma immoo ergaa muummichi ministeeraa ammaa kun gara aangootti dhufee ilaalchi Itoophiyaa fi Oromoon wal ilaalaa turan sun wanti jijjiirame jira. Inni duraa sun maal fakkaata amma maaltu fakkaata kan jedhu. Walitti dhufeenyi Oromoo fi Itoophiyaa walitti dhufeenya koloniif koloniifataati. Ifaan ifatti. Kanammoo akkanumatti lafaa kaanii arbitrarli waan jennu miti. Ulaagatu jira kolonii biyyi tokko koloniifatamte moo koloniifatamne. Koloniifataan sunoo maal qabatee dhaqe kan jedhu sana kaasni ilaalla. Seenaa keessatti maal akka fakkaatu. Fakkeenyaaf sabi tokko gaa koloniifatamu jalqaba daangaa caba. Ittaanee aadaa caba. Ittaanee afaantu caba. Ittaanee amantiitu caba. Achirraan alaabaa eenyummaan kee ittiin ibsamu balleessu. Achirraan eenyummaan kee bada. Ulaagaa kanaanii Itoophiyaa fi Oromoo wal bira qabdee ilaalte. Perfect kolonii dhufa kun. Gosoota kolonii keessaa immoo kolonii qubattootaa kan jedhamutu jira. Gosti kolonii sadiitu jira baay'ee lafarra. Tokko kolonii fageenyaa kan jedhamutu jira. Kan achi teechee indirect yookiin karaa harka wayaa jalaatiin ati bulchitu. Akkitti Faransaayii Senegaal fa'aa bulchite kana. Indirectedha. Settler colonialism yookiin immoo warra qubattootaa kan warra koloneeffatan gidduu seenanii qubatanii biyya san qabatantu jira. Fakkeenyaaf akkatti British Keeniyaa bulchite isa. Akkatti Naayijeeriyaa bulchite isa. Sister country colony kan jedhamu jira yookiin immoo condominium rule kan jedhamu. Fakkeenyaaf akkatti Egypt Sudaan bulchite. Egypt ofiif kolonii jala taatetti deebitee immoo Sudaan koloneeffatti turte. Amma ka Oromoo guulaalte seetlarii sanas hin ta'a, sister country colony sanas hin ta'a. Dhufanii keessa qubatanii jiru. Eessaa dhufan asuma ollaadhaa dhufan. Fagoodhaan dhufne. Diffaa hin ogoone kan kolonii ta'a. Egaa dhufanii maal godhan? Wanni sirriitti hubatamuu qabu laala. Biyya kana keessatti seerri bahee labsiin irratti bahee kan dhoowwame afaan Oromooti. Afaan kan baataan dhoowwamne. Hadiyaan hin dhoowwamne. Sidaamaan hin dhoowwamne. Sumaaleen hin dhoowwamne. Affaar hin dhoowwamne. Kanaan booddee afaan Oromoo namni lama wal bira dhaabbatee dubbachuu hin danda'u hoo dubbate immoo seeraan ala kan jedhame afaan Oromooti. Kun afaan balleessuudha, eenyummaa balleessuudha. Abbaan kana laaluu barbaade heera bara 1943 bahe keewwata sadaffaa bo'oo 1 2 3 4 dhaqee laaluu danda'a ammumata. Dhugaadha. Seeraan dhorkame afaan Oromoo. Ittaaniyoo Oromoo ogguu cabsuu barbaadan jalqaba kan cabsan instituushinii isaati. Instituushinii maal jedhu hawwaaqeffannaa. Seenaa Oromoo naannessaa Tuulamaa kana jiru. Kanaaf bichuu kan eekkaa tan jarreen kana fuudhattee olaalti jalqaba maal godhanii manneen amantaa waaqeffannaa yookiin galma bakka jiru hundumatti deemaniit beeta kiristaana irratti ijaaran san gubanii ta'u. Maal gochaati jiru? Instituushinii balleessaa jiru. Gaafa instituushiniin kee bade eenyummaan kee faana bada. Jaawwii ulfoo kan jedhamutu jira. Kan amma alaabaa abbaa gadaa jennu kuni jaawwii ulfoo Oromooti dur. Akkuma alaabaa kanatti fannifama bakka ulfoon itti jirutti gaafa baalliin kennamu. State building keessaa kun immoo siistama tokko. Jalqaba maal godhan? Jaawwii kana balleessaniitti alaabaa Itoophiyaatti ka'an. Har'a manneen ayyaantuu Oromoo bira hodhattan sodaadhanis wallaalanis bakka jaawwii ulfoo sana alaabaa Itoophiyaa fannisanii jiru. Maaltu badaati jira? Eenyummaatu badaati jira. Afaan bade, instituushiniin bade, eenyummaan bade, daangaan cabe. Saniin booddee hoo siistama irratti waa hojjechuutu dhufe. Siistamichi immoo maaliin sirna gadaa keessatti bulchiinsi jira, dinagdeen jira, amantiin jira. Kan haqan jalqaba. Bakka kana maal fidan? Sirna mootii fidan. Kana hundumaa fudhattee safartuu kanaan olaalte koloniidha moo mitire?
walitti dhufeenya Oromoo fi Itoophiyaa walitti dhufeenya koloneeffataa fi kan kolonaati. Ilaalchi amma jiru maalinni yoo jette ilaalchi tokko hin jijjiiramne maaliif barnootatu jira amma. Warra hubatuuf barnoonni kun kennameefii jira. Hubannoon kun kennameefii jira. Warri nu hubanne sila duraayyuu kanuma dhufetti maxxana waan ta'eef suni baay'ee nama yaachisu. Kanaaf wanti ilaalcha kana geeddaru tokkollee hin dhalanne waan ta'eef ilaalchi duraan ture suni ilaalcha amma jiru kana dhalcheera. Ilaalchi amma jiru kun immoo akkuma duraa sanitti jira jechuudha. Wanti tokko inni geeddaru hin jiru. Hayyee kanuma wajjin wal qabatee seeneffamoonni amma atis kaastee kan Oromoonis kaasuu kan karaa adda addaatiin ibsamu kan kitaabolee adda addaatti miidiyaaleetti yeroo meeqatti yeroo adda addaatti ibsamaa ture seeneffamni kun jira. Seeneffamni hacuuccaa, seeneffamni gabrummaa, seeneffamni kolonii akka itti Oromoon cabee biyya isaa dhabee sirna bulchiinsa isaa dhabee amantii isaa eenyummaa isaa cabee kun hundi isaa jira. Hariiroo kana deebisanii sirreessanii haalatti Oromoonii fi Itoophiyaan walitti araaramanii jireenya Oromoonis Itoophiyaa kana biyya kooti jedhee fudhatee ittiin jiraachuu danda'u jira carraan akkasii uumamuu danda'a. Suni murtiin kan uummataati. Adda bilisummaa Oromootis sagantaa isaati irratti ani biyya fottoosan jenne riifarandamiitti an deema. Mirgi hiree ofii murteeffachuu saba kanaaf yaa kennamu. Yoo kan ta'u ta'e yoo Oromoon filate Oromoon biyya kiyya jedhee fudhachuu hin danda'a. Garuu akka amma dirqiidhaan biyya keetti fudhadhu dhaamee garafamee fudhate kanatti hafuun qabu. Fedhiinsa ilaallamu. Riifarandamiin haa gaggeeffamu jedhe. Maybe akka Chichiniyaatti fi Raashiyaa sana yoo ta'e hin beekamu. Fakkeenyaaf Chichiniyaa fi Raashiyaan waggaa dheeraa wal waraanan. Chichiniyaan biyya ta'uudhaaf Raashiyaan immoo narraa futtuqtutti. Faayinaalii gaafa riifarandamiitti gaggeeffamu uummanni Chichiniyaa suni Chichiniyaadhuma ta'anii kabajamnetti Raashiyaa wajjin jiran jedhanii murteessan. Kuni murtiin kan biyyaati. Murtiin kan sabaati. Hoogganaan Chichiniyaa garuu akkasitti murteessine. Akkasitti siyyaan. Gaafa sabicha akkasitti murteeffatu garuu fudhatee fira kabajeetoo. Ammas hooggansa adda bilisummaa Oromoo uummataaf kenna. Uummanni sun riifarandamii naan irraa citee biyya ta'a. Riippaabilikii Oromiyaa keessa hin jiraadha. Oromiyaadha biyyi kiyya. Kanaaf irraa hin cita'oode kan uummataa ta'u. Lakki hin jitu biyya kiyya godhadhaa. Biyya kana keessatti gooba. Biyya kana keessatti bulcha. Yoo waan jedhee filatus ta'e filannoon kan uummataati. Kanaaf suni kabajaa wajjiniin uummataaf dhiifama jechuudha. Kana maaliif hin kaasaa Oromoon yoo Itoophiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana naaf taate kan kooti jedhee yoo fudhachuu baate jiraachuu hin danda'u. Hireen isaa kabajamee fi jiraachuus hin danda'u. Kanaafuu dirqama mootummaa kana kan isaa jedhee fudhachuu qaba. Keessumaa immoo erga muummichi ministeeraa ammaa kun gara aangootti dhufee booda 2018 irraa kaasee agammaatti wantoonni barruudhaanis miidiyaatiinis ibsamaa jiran Oromoon mootummaa kana kan isaati waan ta'eef biyya kanas akka kan isaa ta'etti amanee fudhachuu qaba. Yoo kana ta'uu baate jiraachuu hin danda'u kan jedhutu jira. Oromoon jiraachuu hin danda'u doon taane sabni kan Oromoon hoo keessa hin jiraanne jiraachuu hin danda'udha. Diffaayin kan ta'uu qabu. Oromoon waan ta'e jiraachuu dadhabuu hin qabuuf. Oromoon biyya kana keessatti special settlementiin Oromoo mataa isaatiin Oromoon akka biyya kanarratti ajaju godha. Oromoon kaabaa hanga kibbaa bahaa amma dhihaa biyya kana keessa diriiree jira. Bakki tokko bakki Oromoon dhabame hin jiru. Oromoon qubannaa saboota biyya kanaa keessatti jechuudha.